dirqama osoo kan isheetu osoo hin baasin ilma keetillee irratti fidde waan ta'eef ilma keetis haadha manaa keetis hiyyummaa irratti jettee jechuudha. Gaafa san haati manaa kan kee bareeduun gaafa fuute suni ni fokkatti jechuudha. Obboleeyyan dhageeffadhaa. Shamarran gaafa fuute gaafa fuudhanii galanii ni fokkatti ni qayyaramti of gadhiisti jettan. Wanti shamarran channelii itti akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii egaa akkuma itti fufeeti jira viidiyoo isinii hojjechuuf har'allee qophii koo xumuree dhufeeti jira sagantaa darbii irratti yookaan viidiyoo kanaan dura isinii hojjedhe irratti shamarran hir'ina akkamii qaban kan jedhanidha. Har'a garuu dhiiraa fi shamarrillee hir'ina maalii qaban kan jedhu isiniif godhee jira viidiyoo darbii irratti. Har'a garuuyyuu dhiiraa fi shamarrillee osoo gaa'ela ijaaratiin dura maal godhuu qaban kan jedhu isinii qabadee dhufee jira. Yaada dhuunfaa kootiitii akkuma sana mootiyyuu barumsa garaagaraa kan hordofee isin biraan gahuudha malee isin jedheeti miti faayidaan kan koo faayidaa ani fayyaduun dura isin fayyaduudha filannoon koo yeroo kamuyyuu kanaaf uummata qashtii turtiin keessan ammas ana wajjin haa ta'uun isiniin jedha isin jaalladha isiniin kabaja warri haarawaa chaanala kiyyaa taatan laayikii sabiskiraayibii godhuu hin irraanfatina misaan sheerii warri geettan sheeriillee nuuf godhaa. Channel kiyya haarawaa channel kiyya maatii ta'aa fi faamilii ta'aa fi jajjabeessaa isiniin jedha gara fuulduratti hojii babbareedaa isin biraan gahuudhaaf qophiirra kan jirudha. Channel kiyya ilma Oromooti ergadhaa fataattiin jedha isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hagadhummaa qophii kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha ijoolleen asumaan dinqisiifadhu. Warri komantii babbareedaa naa keettanii haamilee cimaa naa taatan isin galateeffadha warri sheerii guutan isin galateeffadha. Onnirraan isin galateeffadha isiniin jedha warra deddeebitanii mana koo dhuftan onnirraan isin galateeffadha isiniin jedha galatoomaa eebbifamaa isiniin jedha amma immoo garuma sagantaa kiyya guyyaa har'aattiin isinii darbaa haga dhumaatti na dhageeffataa turaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kee baay'ee hin dheeratu barumsa baay'ee kan of keessatti qabudha. Namni osoo gaa'ela ijaaranii dura maaltu irraa eegama ka jedhu doktoroota garaagaraa qoradhee isin biraan gaha malee isin jedhee ofumaa sammuu keessaa baasee isiniin jechaa hin jiru jechuudha. Namni kamuyyuu kan tadaarii osoo hin ijaaranne jiraatu hin jiru. Akkuma isaan himuutu namni jireenya isaa keessatti gammachuu jechuun kan mana ofiitti gammadu mana ofii jechuun haadha fi abbaa manaa jechuudha. Mana kee jechuun haadha fi abbaa manaa mana walitti ijaaratanii kun mana kee jedhama. So haala mana keetiif barbaachisu osoo hin guunne ol kaatee shamarran akka fuutee gaaf galteen jeequmsa maatii keetii fi sirratti illee keessaa jechuudha. Akkuma isaan boqonnaa sammuu keetii si dhooga jechuudha. Akkuma isaan sammuu kan kee osoo boqonnaa arganne addunyaa kanarraa boqotaa jechuudha. Sammuu kan kee firii godhu jechuun manni kan kee firii ta'uudha jechuudha. Mana keetti gammadu jechuudha kana jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota gara qophii kiyyaatti osoo hin dabarre viidiyoo laayikii godhaa. Achumaan immoo sheerii godhaa. Yaada keessan koomanta godhaa. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota qophiin guyyaa har'aa osoo waliin fuune dura yookaan osoo bultiin ijaaranne dura nuti maal godhuu qabnaa ka jedhu. Tokkoffaa shamarraa jalqaba achi booda gara obbolawwan keenya dhiiratti hin dabraa. Akka fudhattanii yoo jirra oolchitan immoo kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warri akka kootti ganaa gara fuulduraa yaaddan baay'ee keessanii jira waan ta'eef egaa akka jirra oolchitan asumaan isin gaafadha. Akkuma isaan immoo warri tidaarii qabdan illee wanti kun isin fayyada jedhee yaada gaas jaalalli hir'atee nama biraa dabalatu yoo yaaddan dogongoraan jaalala keessa seentanii warri dabalatu yaaddan yookaan jaartii lammataa fudhu yaaddan kan dura dogongora irraa barumsa fudhattanii har'a xinkir jettanii akka itti fuftan waan barbaannu fi kanaaf turtii keessan wajjin haa ta'u isin jaasan dheeressee am soorii haasawaa barumsa kiyyaan duratti. Okay, shamarri takka dursa gaa'ila seenuun duratti umriin isii gaa'ilaaf gahaa ta'uu qaba. Lammaffaa barumsa qabaachuu qabdi. Sadaffaan mootuyyuu isiin hamman takka of laaluu qabdi. Gaa'ilatti hoo seeni of madaaluu qabdi jechuudha. Gaa'ilatti hoo seeni ani maatii horachuu qaba
horachuu danda'a. Ayinoo maatii horachuu nan danda'ayi jettee yaaduu qabdi shamarri takka. Tokkoffaan isa saniidha. Sadaffaarra geeneen sadaffaarratti anaaf danda'a. Ani akka haadha abbaa kootii ta'uu danda'a. Ani haadha manaa ta'uudhaaf qophiidha. Wanni waa'ee kana kaaseef namoonni baay'een akkuma horiitti walitti dabalamee warri jiraatu ni jira. Warri akkuma horiitti walitti dabalamee jiraatu ni jira. Akkasumas immoo kaayyoo malee ilma argatan. Kaayyoo malee guddate ilmi isaaniillee. Borummoo hiyyummaadhaaf saaxilamaa jechuudha. Kanaaf karoorris baay'ee barbaachisaadha. Keessumayyuu waan kanarratti gadi fageenyaan namni keenya irratti baratuu qabuudha. Kanaaf kabajamtoota kiyya akka wajjin turtan abdii guddaan isin biraa qaba. Egaa shamarri tokkoffaa barumsa qabaachuu qabdi isin jedhee jira. Tokkoffaa irratti umriin isii gaa'elaaf gahaadha. Lammaffaa barumsa ni qabdi jechuun sammuun kan kee firiidha. Sammuun kan kee wanta kana taqabbaluu hin danda'ani. Fudhachuu ni danda'ayi. Ati mana kan kee qabaachuu ni dandeetta. Ati akka haadha abbaa kee ta'uu ni dandeetta. Waan akka ollaa kan kee gaarii san ta'uu ni dandeetta. Haadha manaa taatee ilma horattee jiraachuu ni dandeessa. Abbaa manaa keetii haadha manaa gaarii ta'uu ni dandeessa. San ofirraa qulqulleeffadhu. Kan shamaraatiif dhaamaa jira. San ofirraa qulqulleessadhu. Isatti aanee garuu itti yaaduu qabda. Wanta kanaaf sirriitti qophaa'uu qabda. Akkam jeesitti waa tokko jira. Samarran keenya gaafa osoo hin heerumiin duratti osoo gaa'elatti seeniin duratti kan tsadaa jedhanii babbareedanii uffatanii jedhanii deeman kana gaafa abbaa manaatti dabalaman garuu uf gadhiisu tokko ni jira. Wanta akkasii waan baay'atuuf dhiironni illee irratti fuudhuu baay'isaa jiran jechuudha. Wanta akkasii saniif akka hin saaxilamne uf qulqulleessuu qabda. Tokkoffaa sammuu kan kee wanta kana akkasii fudhatu godhuu qabda. Inni kun si baasa moo si baasu? Tokkoffaa hojiin isaa maalidha? Lammaffaa namummaan isaa hagamiidha? Addunyaa hin filatin anaas itti hima. Inni kun nama barumsa qabudha. Ilaalchi isaa gaariidha. Fatanaa kennuuf. Jaalala keessatti yeroo ni gaafii jaalalaa sitti qopheessu uffattanii jechuudha. Akkaataan itti gootee fantantu boruu keetiif sii ta'a. Har'a osoo hin taane jaalala har'aa osoo hin taane boru namni kun ilma horachuu danda'a. Ilma wajjin jaalachuu danda'a. Abbaa manaa gaariinaaf ta'uu danda'a. Waa baay'ee irratti midhaaluu dandeetta. Tokkoffaa gaafii jaalalaati irratti asaantii kana kan dhiyaatu maalidha? Osoo jaalalli keessan lamaa waluun argateen maallaqa wal gaafatu waan akkasii ni jira. Dhiirti tokko maasiif akka dhiirti tokko mana ofiitiif jedheeti jechuun qabeenya isaa gahaa miti walitti daballee mana keenya ni ijaarra jedhee yaaduu danda'a. Dhiirti tokko garuu akkuma arginu tanan jireenya kan kee balleessee inni silaas dhiiraa kabaraa fuudhuu yaada waan ta'eef waa baay'ee ofirraa eeguu qabda. Osoo gaa'elatti hin seenne akka aadaa Oromootti gaa'elatti seenanii gaa'ela san gadhiisanii gaa'ela biraa ijaaruun baay'ee ulfaataadha. Maqaa addaatu sii ba'a. Kanaaf osoo gaa'elan ijaariin duratti waa baay'ee ofirraa qulqulleessadhu. Namni kun haga dhumaa duukaa deema jee sirriitti yaadiin dhaamsa kiyya. Onni irraa kaka'eedha kan shamaraa. Egitti seenti garuu uf qaqqabii akkasirratti deebi'ee jaarsi kee hin fuunetti sirriitti akkuma kaleessaa san ta'e argamii jaarsa keetiif yeroo kamuu haarawa ta'e. Isa sanis siin jedha haarawa ta'e jechuun biyya gaafa gabbaata bichaaf tottolchitee gaafa mana jirtu shambaa jettee bashee wayii hin ta'ini akkuma kaleessaa sanitti saayipiraas godhe jaarsa keetii siin jedha. Irratti baay'ee yeroo biraa haasaa kan shamaraa xumuramee jira kan dheerallee tokkoffaa irratti ati sammuu aamruu kan kee jechuudha. Sammuu kan kee gara fuudhuu osoo fuudhee mana ijaaradhe jettee erga yaaddirra ijaaradhu mana rakkoo hin qabu. Garuu dursa qulqulleeffadhu. Osoo mana hin qabne, osoo lafa irratti ijaarrattu hin qabne, osoo maallaqa lafaa hin qabne, osoo hooma takka hin qabne lafumaa ol kaatee mucaan sun birrii qabdi jettee fuute taanaan kun itti daaresiif hin ta'u bitantan jedhee bada. Dhaggeeffadhu. Tokkoffaa itti gaafatamummaa abbaa manummaa fudhadhu. An abbaa manaa gaarii ta'uu ni danda'a. Abbaa manaa ta'uu jechuun waa baay'ee of keessatti qabu hubachuu qabda. Tokkoffaa abbaa manaa jechuun kan mana qabu jechuudha. Lammaffaa kan jaartii qabu jechuudha. Sadaffaa kan maatii horachuuf deemu jechuudha. Ati maatii horachuu osoo hin ta'initti isii sanuu bakka seensituu qabdu jechuudha. Manaa iyyuu qabdu jechuudha. So dursa kan barbaachisu of qulqulleessii, of qopheessii. Aniin kun abbaa manaa ta'uu ni danda'a. Mana kootiif ati duraan mucaadha miti abbaa manaa jedhamta gaafa fuute.
kanaaf maqaa akkasiisan fudhachuu ni danda'a. Kan bar manaa iyyuu hin qabne kan osoo fuudhee galeen iyyuu waan nyaachisuu iyyuu hin qabne ni fuudhadhe tamanyaa. Obboleessa kiyya atis isii maqaa baafi misillee maqaa sii ba'a. Intala baluu takka fuudhee gadhiisee siin jiruun hin oolu. Kanaaf isinillee rakkoo hin ga'ini ofirrallee rakkoo hin ga'ini of qulqulleeffadhu. Of qulqulleeffadhu jechuun kiyya sammuu kan kee sammuu yaadu qabaadhu. Wantoota abbaa manaa si godhu hundaayyuu guutii. Osoon wanti gahaan mana keessa hin jirre bar ni fuuta. Fuudhu bichaayyuu yookaan itti dhalchitaa jechuudha. Yookaan ilma horataa jechuudha. Ifa manarraa ta'a ilma irraa horachuu dandeettaa jechuudha. Gaafa ilma irraa horatte sana isii manatti gattee kabaraa qalbiinsi taati. Tokkoffaa maaliifi osoo mana hin qabne fuutee si wajjin mana ijaartanii yookaan ilmoo osoo ijaarratanii yookaan ilmoo argattan. Gaafa ilmoo argattan isii waan ittiin qibaatii mataa isiitu bitattu qabdu jechaadha. Waan ittiin uffata bitattee uffata ofiitti miiccattu qabdu jechaadha. Sababni isallaati osoo gahaa osoo abbaa manummaa hin guuttatiin fuute waan ta'eef achumarraan immoo ilma itti dhalchite waan ta'eef mirgaaf dirqama isiitu osoo hin eegin ilma kan kee ganaa mirgaaf dirqama osoo kan ishiitu osoo hin baasin ilma keetillee irratti fidde waan ta'eef ilma keetis haadha manaa keetis hiyyummaa irratti jettee jechuudha. Gaafa san haati manaa kan kee bareedduun gaafsa fuute suni ni fokkatti jechuudha. Obboleeyyan dhageeffadhaa. Shamarran gaafa fuudhanii galanii ni fokkatti ni qayyaramtii of gadhiisti jettan. Wanti shamarran gadhiisisu waan akkanaa kanaa jecha dhiira sagate jechuudha. Dhiira eenyummaa isaa hin beeknetuyyuu shamara fuudhee manatti jasbaa isii godha jechuudha. Jasbaa jechuun osoo sammuun si waa baay'ee ajaju biizinasa malee dhageeffadhu mallaqa malee isaa fiddi. Qibaatii tokko dhaqxee suuqii bitachuu hin dandeettu. Faamiliin ishii ni jibba. Maqaa lammataa fudhachuu hin dandeettu. Dirqama isa hojii jiraatu qabdi. Yoo waan ittiin wanta kana guuttattuun argatin akkamittiin haaromsii ta'uu dandeetti. Gaafa san isiin uffatuma argite duratti kaayyoon ishii ilma isaan guddifatudha. Ofirraanfattee jirti jecha. Ati gaafa san maal goota? Hiyyummaarraan hiyyummaa dabaluudhaaf shamarran biraatti deemta jechuudha. Obboleessu dhageeffadhu. Jaartii kee siitu qabata. Siitu fi qulqullina isillee eegaaf. Kana jechuun waan mana keetiif guutamu wacii mana keessaa dhageeffadhu gaafuuti abbaa manaa jechuun kan akkasii gaafuuti wacii si eeggata dhageeffadhu. Wacii kanaaf ani qophiidha. Hojiin kee kun gahaadha. Shunkurtaa jira, zayitii jira, waan akkasii jira, waan akkasii jira. Kana maraafuyyuu ani itti gaafatamummaa kan qabu sii jechuudha. Akka rabbittis shamarran deemtee dalagee hin jenne rabbiin. Rabbi dhiiratuyyuu gara fidee fidaa jedhe. Ammas siituyyuu abbaa manummaa fudhatee wacii mana keessa jiru waan isii barbaachisu hunda guutuudhaaf qophii ta'ee erga saniitti fuudhi. Akkanumaan fuutee galteenii akka san gootee isiin hattee fiddee ofiin tottolchiti. Hattee fiddee uffata miiccatti. Hattee fiddee uffata bitatti. Hattee fiddee ittiin shaashi kan qayyaratti. Hattee fiddee ittiin ilma kan keerraa uffata qayyarti. Walumaa wasaka taatee guddistee jechuudha. Silas ka ilma ishiin dhalte waan ta'eef hin gaattu. Gaafa san garuu isiidhaaf gadi antummaa kennuutaaf jechuudha. Antummaa kennuutaaf jechuudha. Maaliif akkasiin dhiqattee hin beekne akkasiin dibattee hin beekne. Eessa fuutee dibattee dhiqatti. Rakkinni guddaan ilmaan Oromoorra kan jiru isa kanaadha jechaadha. Kanaaf waan akkanaatirraa hin saaxilamuun duratti irraa of eeggadhaa warri ganaatti daarii ijaarachuu deemtan. Gizee deemokiraasii kana keessatti sammuu keessan hin gabroomsinaa bilisoomsaa. Mana keessan bilisoomsaa. Mana keessaniif abbummaa fudhadha. Mana keessanitti abbaa gaarii ta'a. Mana keessanitti nama gaarii ta'a. Uffata gaarii irratti ala keessa baatee manni kan kee wasakaa. Manni kan kee abbummaa hin qabu. Mana keetiin nyaata gaarii nyaattu. Mana keetii uffata gaarii uffattee hin baatu. Uffata takka taa'u baarzilii hidhattee uffata takka hidhattee kursirraan eegamu dursa mana kee bareechi. Keessa bareechi. Qulqulleessi. Bilisoomsi. Achi booda gabbahiitii nama wajjin dhaabbadhu deemu. Hoo manni kan kee gabrummaa jala jiraate. Yoo faamiliin kan kee akka malee jiraate. Maal goota ree? Maal goota? Maal goota namaan dhaabbattee deemuu dandeessu jechuudha. Yoo ilma namaa taatee yaadde. Yoo ilma namaa taatee yaadde akkas goota. Si galtee? Yoo akka horiitti yaadde. Iyyu yaadatu uffattee gabbaatee nama caabattee deemta.
garuu nama akka namaatti yaadu waati taate nama hojii dhaabbattee deemuun siif qaanyiidha. Osoo mana kee bilisoomsin mana keetitti rakkina gadi dayxee nama hojii dhaabbattee deemuun shaymiidha. Kuni nama barumsa qabu biraatti. Isinii galee jee yaada. Isinii galee jee yaada. Isinii galee jee yaada mata qashtii. Kanaaf kanuma dhaamsa kiyya guyyaa har'aa baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja, baay'een isin dinqisiifadha. Warri viidiyoo kiyya akka dhumaatti dhaggeeffattan galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Galanni keessan mana keessan haa bilisumsa. Isiniin jedha jireenya gaarii isin haa jiraachisu jireenyi galanni keessan isiniin jaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Faamilii kiyya warra addii isin dhuftanillee isin galateeffadha baga maatii kootiif dabalamtanii warra duras maatii kiyya taatan baay'een kan isin jaaladhu, baay'een isin kan dinqisiifadhu. Nagalatuma warra gadhumaatti dhaggeeffattan viidiyoo laayikii gochuun dagatinaa. Turtiin keessan gaarii haa ta'u, yeroon keessan akkanumatti isiniif haa baay'atu, yeroo gaarii naaf qabaadha jechuu barbaadeeti. Nagaan naa turaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Ciao.